cimsitee hojjettu arganne asiin nu bira dhaabbadhaa maan jenne burjaajii maaltu fide argite akka amma ati jette sanii akka siifan fixa akka amma ati jette sanii caasaa haaraa dhufe kana jaalawwan keessa hin jiranii namoonni kaleessa turan hin jiranii namni tokko dubbate garasiin hin deemnuuti callisaatii daandii keessan karee irratti hirmaadhaa osoo jenne waraana zooniilee adda addaarra jiru deeggarree tokko beelessuudha. Cubbuu dalaguudha si galee hirphuu nyaachuudha suni. Laal bire fitatte yafaan itti qabu. Garuu bakka jaalawwan wal harcaasanii hooggantoonni wal harcaasanii dhufanitti dura dhaabbattee tokko ta'anatti kootta jechuun kee tokkummaa Oromoo cimsu kaayyoo waraana kanallee cimsuudha si galee. Isa kanatu nuun fudhatamne callisne mooyyuu erga yaadni kun bahee gadhiifame ijoolleen irraa haasaan hin dhiifne warreen amma muudaa as keessatti waa uumame jechuudha waa uumame gadi baanee miidiyaa irratti gadi baanee micaa isa kutaa akkasii isa kana jennee gara kutaa wayiitti hirree gara kutaa wayiitti finnee Oromoo adda qoodoo otoo dhiisnee natti tolan amma nu kan dadhabaa jirru qabsaa'ota miidiyaa irraa dadhabaa jirra dhugaa dubbachuudhaaf qabsaa'ota miidiyaa kanatu ummata cinqaa jira kan biraa miti isaantu ummata jeeqaa jira isaantu soboos adda qoodaa jira oboon addan qoodamu bar garuu nuyi kasammuu keenya keessatti ka uumne wayiitu yaada nuyi ufiif uumne isaanitti facaasuu barbaadna beektanii kana haa ta'u dhaabnee gadi dhaabbannee dhaggeeffannee gaarii ta'a gaafa tokko nuyi tokko taane obooyyuu nun barbaachisu waraana biraayyuu nun barbaachisu argineerra bara wayyaanii sana jechuudha tokkummaa dhaabbannee akkaataatti isa amma waraana amma humnaatti hidhatee dhaabbate sana akkaataatti ofirra darbate argineerra waggaa 5 dura jechuudha tokkummaa keenyatu kana fide amma garuu kutaa kutaatti walirree gandatti walgalchineet uummata kana hiraarsaa jirra uummata kanarra garbummaa dheeressaa jirra otoo nu gaafa tokko taane ko guyyaa tokkotti obboon birrisoomsuun danda'an beekamu yookiin immoo mootummaa kana oofuma keenyaayyuu gadi baanee waan barbaanne harka micciirree akka barbaanne godhachuu dandeenya. Dursa yoo qabsaa'aan amma fakkeenyaaf samoona kan akka adeemaa ture qabsaa'aan tokko gaafa wareegamu inni kaayyoo isaaf manaa baheeti kan wareegame kaayyoo isaadhaafidha kan manaa isaa baasee akeeka qabaa garbummaa hin baadhu jedheetu mana bahe yookiin du'uudhaaf du'ee ajjeesee du'uudhaaf inni kan murteeffatee bahe jechuudha. Nuyi immoo gaafa sana gadi baaneetu akkana jennee ijaa oolla hin barbaachisu bakka inni kutateera kan du'e isa otoo hin taane nutu du'e warra jiraadhaan jirra jennee asii Oromoo adda qoodaa jirutu du'aa jira malee inni immoo dura kutatee ba'e manaati. Otoo akkaataatti kana hubannee tokkummaa keenya dursa cimsinee yoo isaan achitti wal qoodaa oolan gandaan dhiisnee nuyi asitti wootoo wal ijaarree gaarii ta'a yaada tokko qabaannee gaarii ta'a jedhee yaada galatooma kanuma jechuun fedhanii itti fufuu dandeessa turisti. Okay, ulfaadha hedduu galatoomaadha dhimmi sabaa warri na ilaallateettanii waan Oromoof Oromiyaa keessattuu saba fi dubbatu jirtan bakka adda addaatti isaa jiraatanii galatoomaa jalqaba irratti wanni jechuu barbaadu Oromoof Oromiyaan amma biyya san keessatti wanni deemaa jiru lolli guddaan ka ta'u jiru Oromummaa fi Itoophiyummaa gidduudha lola san keessatti waraanni bilisummaa uummata Oromoo zoonii hundarra jiran hundi akeekaaf kaayyoo tokko qaban waraana kana hunda deeggaruuf tumsuun kan ilaallatu uummata Oromummaan itti dhagamu warra Oromoon haati hiyyeessaa lafa Oromiyaa irraa buqqifamuu jirtu uummanni Gindabarat darraa fi mugar bakka adda addaa keessatti saamamee miidhamu jiru akkasumas uummanni lixa Oromiyaa Wallagga keessaa buqqifamee dhumu jiruu fi uummanni Harargee Cinaaqsan keessaa raayituudha hanga Wallootti Gidaamii hanga Cinaaqsanitti daangaa Oromiyaa keessa jiru hundi buqqee miidhamu jiru na ilaallata warra jiru qofaatu tumsuu qaba warra kanaatu irraa haasa'uu qabu ni beekna bara 2018 qabsoon Oromoo irraa kaasee waggoota 5 kute kana keessattuu gaafa kumaandii poostii irra labsanii uummata giddugaleessaatii fi uummata giddugaleessaa kanaaf uummata lixa Oromiyaa irra jiru Gujii Booranaa dabalatee Shawaa fi Wallagga Walloo dabalatee uummata hanga kanarratti kumaandii poostii labsanii fixaa turan gaafa sillee dura dhaabbataa ture ammas ka jechuu jirru waraanni bilisummaa uummata Oromoo gad ba'ee caasaa ijaarratee naaf ta'a nama kana diinagdeen sassaabamu hundi karaa ittiin sassaabamu karaa kana nu iddutti garaagarummaa uumee namoota hedduu jira warra fira qabsoo Oromoo kana keessaa fi alaan qabsoo Oromoo laamsiisu jiran hedduu jira warra kana karaa kanaan muuddannee karaa kanaan nu gargaaraa yoo jee warri qabsoo lafarra geggeessu jiran isaanuma
Ana amma fakkeenyaaf andaloonni ijoollee Harargeeti akka ijoollee Harargeetti lafa kiiloomeetira 579 ol irra taa'ee lafti tuulamaa Finfinnee lafa Oromooti lafa teenya jeeqaniin qabsaa'u waan in Oromummaan dhagamtuu fi ilmaan Oromoo lixa Oromiyaa keessa buqqa'u jiran haati Oromoo mogariif jaldu giddu galeessa keessatti kaleessa xayyaaraan tumaa turan warri ajjeesu jiru tiyye jee waan dhagamtuufin dubbadhaa jechuudha. Isaan kana haqa lafarra qabsaa'ee geggeessaa fi jiru. Ijoollee waraana bilisummaa uummata Oromoo warra kaleessa dhagaa haraa ture warra irra deemee qabsoon Oromoo kanaan malee deebitu jawutu isaan kanaaf furmaata ta'a. Karaa isaan kaayataniin jaal sanyiin faan, jaal marroon faan, jaal gammeen faan, jaal sabaayif galgootii fi akkasumas jaal hambisaa seenaa faan waan isaan itti amanan wal ta'anii waan isaan godhan san karaa isaan bakka buufatan saniin gargaaramuu qaban. Anaaf jaal sanyiif jaal marroon anaaf ijuma bitaa mirgaati. Qabsooniin jaaladha yoo ta'e ijumaan jaal marroo ilaaluun jaal sanyii ilaala. Waraanni bilisummaa uummata Oromoo miseensi wabboo tokkichi habaa kalixaa hagiddu galeessaa fi hundisaa Oromoo Oromiyaaf qabsaa'e. Ilmaan Oromoo hunda bakka bu'an. Anaaf si bakka bu'an nu hunda bakka bu'an. Ilmaan gandaatiin gandaan qabsooyin. Kanaaf bakka hundatti ilmaan Oromoo bakka adda addaa irra jirtan ka biyya keessaa biyya alaa jirtan keessattuu ijoolleen midileestii jirtan biyyoota Arabaa kana keessa jirtan qabsoon isin kaleessa kafalaa turtan wareegamni isin jechuun diinagdeedhaan tumsaa utubaa turtan. Bakka adda addaatti wal gargaaraa turtan hundi isin galata qabdan. Galata sana ammaas karaa waraanni bilisummaa uummata Oromoo waltee lafa kaayateen na gargaaraa karaa jesaniin isaanii jala haatanii gargaartan. Nuti amma deeggartoonni yeroo baay'ee miidiyaa kanarratti as baanee akka nuti feenutti isaan oofuu hin dandeenyu. Qabsoo lafarra kan gaggeessu jiru jaal sanyiifaadha. Jaal sanyiifaa, jaal marroofaa, jaal gammeefaadha, jaal sabaayif galgoofaadha. Hooggantoota zooniilee hanga butta hanga kaatti jirantu wal jaaree tarsiimoo fi baafatanii wal gaggeessu. Yoo dhuguma rakkoon isaan gidduu ha jiraatu ta'es isaan miidiyaa qaban as dubbachuu danda'an war nama qabsoo biyya bulchuudhaaf dandeettiitti qabu nama sochiirra jiru. Isaantu gabbee dubbatee nutti himuu qaba malee anaatoo akka turistiitti as bee asirraa isaan ajajaa miti. Siniif galaa miti. Kanaaf haati Oromoo ati kana dhagamuu qaba. Haadha Oromoo giddu galeessa keessatti faannoon lafa Oromiyaa seentee saamtu kana. Bakka adda addaatti uummata buqqisu lafa Oromiyaa saamu jiru kana akkam goonee dura dhaabbannee ittiif nakajoo irratti osoo xiyyeeffannee gaariidha. Diinagdeen Oromoof Oromiyaadhaa ilmaan Oromoo keessatti warra kaayyootti amanniif ta'uu qabaa kun waan nama mormisiisuu miti. Waraanni keenya immoo akka waraanaatti namni bara hanqina hin dhabu miti. Amma kan rakkoo ta'e maali miidiyaa kanarra ni beeytanii namoonni faamosa ta'aniif namoonni dhageettii qaban hundi wal jaaranii kaleessaas qabsoo Oromoo diinni keessaaf diinni abbayyaa ce'ee dhufe takkaa Oromoo moo hin beeku. Diinni Oromoo nama maqaa Oromoo himatanii fi Oromoo irra fakkaatantu Oromoo qotee bulaa keenyaa saamee ajjeesu jira. Ni yaadatta yoo ta'e jaal guddataa Araddoo faan zoonii giddu galeessaa keessatti waggaa 2 dura ijoollee qabanii warra maallaqa uummata saamaa ture qabanii warra waboon taane wiigii uffachiisanii nama adda addaatiin jaaramanii warra waan san saamsisaa ture qabanii miidiyaa irratti viidiyoodhaan waraabanii nu dhageessaa turaniif nu garsiisaa turaniif akka waan jiru hubattaniif. Yoo yaadattan baatii 2 dura Arsii Muneesaa keessattis jaal sabaayif galgoo faan qabanii ummata suuqii cabsee haadhayyee isaa gudeedee Oromoo saamaa ture qabanii wanni isaan nu garsiisaa turaniif waan maqaa waraana kanaa balleessuuf jaarame waa hedduu jira. Lafa Oromiyaa tana keessatti maqaa Oromoo kana saamsisuudhaaf Oromummaa balleessuudhaaf waa hedduu dalagamaa deero. Kanaaf isin bakka adda addaa teessanii waboo jaalachuun tumsuun keessan gaariidha. Garuu bakka oguu haa gootan amma bakka hedduutti biyyoota keessattuu Awurooppaas haa ta'u Amerikaa biyyoota giddu galeessaa baha Eeshiyaa kana haa ta'u Saawudiis haa ta'u biyya Dubaayis biyyoota adda addaa irraa ijoolleen gargaaru jirtu tun gaafii haqaa qabdanii bara haqa qabdan maaliif irra dhaabatan irra rakkattan wanni xiqqoo nuti akka hubannootti garuu wal gorfachuu barbaannu maalleen nuti gargaarru kun kan nuti goonuuf kun karaa isaan akka walqixxummaan isaan ga'utti itti fayyadamaniin malee anama fakkeenyaaf yoon jaallan zoonii bahaa qofa gargaaree maallaqa osoo isaan hin beekne zoonii bahaa qofatti ergee zoonii bahaa qofti hajaaramtu ilaalcha akkasii yoon qabaadhe waraana san keessa ana osoo hin ta'in gargaaruun sabboonummaa ta'e isaan keessatti xiqqoo jijjiiramni garaagarummaan uumamuu mala. San hambisuudhaaf jecha wal ta'anii jaallan qabsoo gaggeessan kun hundi wal ta'anii isaan kana gargaaranii. Gaaffii adeemsaa asirratti laata. Asirratti bakka amma jettetti zoonii lixaa gargaaree yookiin zoonii gubbaa qofa osoo hin gargaaree jette. Nutis waan har'a uumamee irraa dubbachaa jirru kanarratti bakka jaallan wal harcaasan kanatti haasa'uu dhiifnee callifnee daandii duraan deemnu san itti fufuu hin dandeenya ture. Argite? Gaafii kana maaliif gaafanne? Caasaan kaleessa diriiree
irratti hojjetamaa deeggarama uummata diiyaaspooraa miiliyoonaan hanga humna isaanii warri biyya keessarra irratti hirmaataa turan jaalattoonni waraana kana irratti hirmaataa turan. Caasaan sun kan ijaarame ajajaa olaanaan bakka jirutti, ittaanaan bakka jirutti, koree shanan bakka jirutti, gumiin sabaa bakka jirutti walii galaniiti miti. Walii galanii irratti hojjetaniiti zoomii irratti qophiin qophaa'ee ifa godhan. Akkasitti uummanni fudhatee deeggartoonni waraana kanaa fudhatee hanga har'aa jara hiriiraa turan. Haa ta'u rakkoon meeqanii uumamaa wal dhabbeen whatever biruma darbamaa ture. Amma immoo daandiin kun innaa jijjiiramu qophii wayitu qophaa'ee achirratti marrootu dubbate. Warreen garee san keessa jiran hooggantoonni koree ittaanaa abbaan diinagdee maarree quban qaban achirraa dhageenye. Maaliif wal harcaasanii dhufan? Maaliif hooggantoonni zooniilee irra jiran waliin mari'atanii tokko ta'anii dhufanii maaliif akkuma kaleessa sanitti daandiin keenya jijjiirree ijoollee ciccimoo hojii kana fooyyessitee hojjettu arganne asiin nu bira dhaabbadhaa maan jenne burjaajii maaltu fide? Argite? Akka amma ati jette sanii akka siifan fixa. Akka amma ati jette sanii caasaa haaraa dhufe kana jaalawwan keessa hin jiranii. Namoonni kaleessa turan hin jiranii. Namni tokko dubbate garasiin hin deemnuuti. Callisaatii daandii keessan karee irratti hirmaadhaa. Osoo jenne waraana zooniilee adda addaarra jiru deeggarree tokko beelessuudha. Cubbuu dalaguudha sii galee hirphuu nyaachuudha suni. Laal bire fitatte afaan itti qabu. Garuu bakka jaalawwan wal harcaasanii hooggantoonni wal harcaasanii dhufanitti dura dhaabbattee tokko ta'anatti kootta jechuun kee tokkummaa Oromoo cimsu kaayyoo waraana kanallee cimsuudha sii galee. Isa kanatu nuun fudhatamne callisne mooyyuu erga yaadni kuni bahee gad dhiifame ijoolleen irraa haasa'an hin dhiifne. Warreen amma muudamne jedhanii gadi bahanii haasa'an warra nama arrabsan warra naamusa waraana kanaa hin beekne guyyaatti nama tokko nama oboo deeggaru yaadan amansiistee waraana kanatti makuun qabsoofte jedhamtaati. Isaayyuu kan kaleessa itti dadhabaa ture arrabsanii xiqqeessanii nama guddaa nama kabaja qabu salphisanii warra keessa baasaniitu as dhufee jechuudha. Kun naamusa waraana kanaa keessallee gonkumaa hin jiru. So gaafiin ijoollee kanaa namoonni baay'een kan gaafachaa jiru har'a isa kanaadha. Laal beeri maal seete ulfaadhu ani yeroon asirraa dubbadhu akkana fakkaatu waan na fakkaatuun dubbadha. Nama bakka hin bu'u ilaalcha kiyya qofaan dubbadha. Ani asirratti wanni sirriin hubachuu qabdan ammoo waa'ee waraanaa yookaan waraanni argateef wanti hin ta'u ani waan na fakkaateen dubbadha. Laal waan tokko jira. Ammas taanaan ani kan hin jiru jiru beeri waraanni bilisummaa uummata Oromoo karaa itti amanen hooggansi waraana bilisummaa uummata Oromoo jaalmarroodha hoogganaa waliigalaa. Jaalmarroon dubbateef yookaan jaalsanyiin dubbateef jaalgammeen dubbateef anaaf garaagarummaa hin qabu. Kaayyoo irratti amananii jaalmarroon kophaasaa biyya bilisoomsuu hin danda'u. Hooggantoota kana dabalateeti. Hooggantoota jaalsanyii fa'aa dabalateeti. Jaalgammee fa'aa dabalateeti. Isaan wal mari'atanii kan godhan. Miidiyaa irratti lafarratti istiraateejii baafatanii qabsoo kanaaf waan ta'u isaantu godha. Isaantu wal mari'atee rakkoo isaan jidduu jirtu akkaataatti qabsoo gaggeessan guyyaa guyyaan jaalqajeelaa siraac miidiyaa irratti dhiyeenya kana waan dubbate keessa waan hin dhageeffadhe nuti amma fakkeenyaaf namoonni taaksii foorsii waboo ijaaranii jaalsaamee asumaan fa'a. Isaan namoota hedduu qabsoo Oromoo tana keessatti qooda guddaa qaban. Ani waggoota afran kute shanan kute kana keessatti waan isaan godhanii hin beeku. Ammatti isaan kana hunda isaan waraanni riiformii godhee namoota isaan kana dalagaa ture akkuma jirutti qabsoo isaaniitiif galata kaa'ee fi warra lafarratti immoo haareetti immoo qabsoo ni jaarra yoo jedhe dhuguma qabsoo Oromoo kana yoo ni jaaladhe an fakkeenyaaf beerii waan uummataaf ta'u istiraateejii lafa qabsiiftee karoora kana haaraan qaba. Qabsoonni ammatti gaggeessaa jiru kaleessaas zooniilee hundarratti waraana kana maallaqni kun diinagdeen bakka adda addaatti ergamu waraana kana mufachiisuu mala deeggartoota mufachiisuu mala deeggartoonni karaa kiyyaan akkaataa nan fedhutti namaa nan beeku karaa saniin ta'uu mala karaa kanaan hin muddadhoo jee waraanni bilisummaa uummata Oromoo akka Oromoof Oromiyaa ta'utti caasaa diriirfatee yoo itti deeme ani ween deeggaruun qaba. Ani qabsoo gaggeessitu hin jiru isaantu lubbuutti kafalu jira jaalsanyii faatutti wareegamu jira an jaalsa waan ajaja jaalsanyiitti ala eenyu ajajni kan jala deemus hin qabu namni dhageeffadhu hin jiru jaalmarroon dubbateef jaalsanyiin dubbateef jaalgammeen dubbateef anaaf hundi isaanii naaf tokko garuu wanni jechuu barbaadu laal
ammatti Okay, gargaarsa bakka adda addaa asirratti jaalolaan dubbiin kiyya ifa siyaasa. Ani hooggantoonni wal harcaasanii yoo siin jedhu na hubachuu qabda. Hooggantoonni olaanaan wal harcaasanii dhufan. Odoo isaan mari'atanii bara akka kaleessa sanitti dhufanii abbaa fe'aa jijjiiran, abbaa fe'aa naa muudan, daangaa Suudaaniif Sumaaleedha nama fidanii haa muudan isaanii ta'e taanaan nan galchuan. Ani inni na galchuu bakka rakkatanitti sagalee ta'uu dinagdeedhaan hanga humna koo biraan hafin tumsu kanumaan hojiin kiyya sii galee. Isaan lubbuu warri kennan abbaa filatan san ani maa filattaniin jedhuun nan galchu kun hojii isaaniiti isaan irratti hojjete galuu irratti hin hojjenne siin jechaa jira bara. Marii kana keessa hooggantoonni wal harcaasanii dhimma kana jaarsanyiin quba qabaa hin qabu. Hooggantoonni kibba Oromiyaa kaaba quba qaban hin qaban. Kanaadha gaafin keenya sii galee. Asirratti bareeda asirratti isti anillee amma ifanaa ta'an jiru. Intu muradhaatiin uko itti ko anis bakka malee jira deemuuf laal beeriiti maal seete ulfaadhu ati miidiyaa kanarratti sagalee uummataa ta'u jirta ulfaadhu laa gargaarsa diinagdee jaalsanyii faan quban qabanii warri zoonii kibbaa quban qabanii yoo itti hooggansi waan jaalsanyiin faan keessan jirre jaalmarroon waan jaalgammeen faan keessan jirre itti amananii dalagaa gaafin jiru mataa keessana dhufa maaliifi isaan kana wajji qabsaa jira waraanni bilisummaa uummata Oromoo isaan kanaan alatti waboon waboo hin taati jeeyyaatu. Yoo isaanis ol baanii hooggansi isaaniin alatti waan kana yoo godhe nama qabsoo irra jiru kilaash qabatanii lolu jiranii qabsoo Oromootiif lolu jiranii wareegama Oromoof Oromiyaaf kafalu jiran kana nama ol ba'ee dubbatu nuti nu gidduu rakkoo jiraan jedhe anaggaa ammaan dhageeffadhee miidiyaa akka nama tokkotti isaan kana akka deeggaraa tokkotti miidiyaa irratti maal jedhani ol baanii keessaanii never ever isinitti yoo isinitti himatan no isinitti himatan laal nin fitadha laal xiqqoo beeri beeyta ani waan na fakkaateen dubbadha yoo rakkinni gidduu isaanii ka jiraatu isinitti himatan yoo jiraatu no haadho koo laal waan na fakkaate odoo akka fakkaate anaa fi ati yaada bilisaa ta'e Oromiyaan har'aa bilisoomtu jenna garuu kun waan na fakkaate miti waan achirra jiru san qabannee deemu qabna sii galee kanaaf akkasiin fakkaatetti miti me laala ma haasani jarinis carraa kanaafi amma askariin dhufe mormii fi miti ani waan mormii atis yoo jaalsanyiin faan dhuguma yoo haa jaalgammeen faan garaagarummaa jaalmarra wajji haa qabaatan maaliif achi keessatti hirmaanne wal harcaasan jettee haa amantu taate evidensii guutuun akkanatti harcaatiin akkana jette ani naan galle amansiisuu ni dandeessa sanii dhalaan akkaan beekutti waraanni bilisummaa uummata Oromoo zoonii hundarra jiran anaaf tokkuma ijoolleen Oromoo achi keessa qabsaanis ijuma tokkoon ilaalaa wajji qabsaa'u jiranii guyyaa wal hubatanii wal dhageeffatan jeetti naman dinagdee ba'urrattis akkaataatti wal qixa qoodamu akkaataa baay'ina lakkoofsaatiin herregamee ijoollee tan hunda wal ga'u irratti tarsiimoo haaraa lafa kaa'ataniit deeggartoonni akka wal lolleef dinagdee tartiibaan uummata kanaaf akka ga'utti qabsoo Oromoo qabsoon jijjiiramaa deema haleessa arraa miti akkaataatti deemu irratti waan deeggartoonni kun qabsoon keessaa fi alaan jijjiiramaa jirtuuf tarsiimoo haaraa baafatanii namoota hanqina qabu irraa harcaasaa namoota jabina qabu as fudhachaa waraana zoonii hundarratti ijaaraa deemu mariidhani Anuma kaleessa mariidhaan ijaarame har'as mariidhaan jijjiirama ka. Namni tokko ol ka'ee qofa akkas hin godhu. Mariidhaan waan isaanii ta'u isaan ta'u mari'atee nuti damalee nuti isaan mari'achiisa. Mee amma jaalmarroo fa'aa jaalsanii fa'aatu wal mari'atee jechaa jira miti ati maaliif nan hubattu? Wal harcaasanii marii zoomii irratti hirmaadhumee guyyaadhaan seeniti hubadhu isaan ilaalimee waan jiru. Hirmaadhume marii zoomii hirmaadha jaalawwan kanneen innaa hirmaatan marii zoomii hirmaadha fuuldura kanallee mariin hin jira isa darberree mariitu ture dhaqaa hirmaadha ilaalamee waan jiru sirriitti quba qabaadha wal harcaasanii innaas hin jedhu dirqama waan hundaa sirratti sitti himuun qabu wal harcaasanii jaalawwan qabsoo wal harcaasanii dhufan akka kaleessa marii gaggeessanitti hin gaggeessine. Kanaaf isa kana anaaf ati asirratti kokkee wal qabne waan sirreessinu miti sii galee. So kana jabaadhaati karaa ni fakkaateen karaa amantaa jabaadhaati. Okay, yaa turisti gawaama gaariidha. Anillee ammanii akka midhabeetta beerii. Dhuguma qofaatti ka ijaarame yoo ta'e amma dubbiseera anillee FB irratti dubbiseen ture barreeffama tokko dheeraa wayii. Garuu waan naan galleeffanan zimma jedhe. Tokkoffaa dhugaa otoo ajajoonni zoonii biraa hin beekiin
otoo waliin hin mari'atiin kan zoonii lixaa qofatu ijaare taanaani kuni rakkoo biraadha. Akkas ture ilaala. Akkas ture. Hojiitti kun akkas taanaan already warri zooniileen biraa ajajoonni zoonii biraa sirrii irratti walii hin gallee isaan keessan jiran yoo ta'e kana qulqulleeffatanii karaa sirrii ta'eetiin ragaa wajjin uummataaf dhiyeessuudha. Bakka erga akkas ta'e qabsoon dhaabbateera jechuudha. Marra akkas taanaan qabsoon dhaabbateera already. Quban qabanii si jedha wal amma laal mucaan kun maal jedhee jaalsabaa ifaa maqaa isaanii dhaye. Deeggarsi isaan irraa erga dhaabbate hangam ga'e jedhee oduun ijoollee kana gaafii gaafadhe kan si ajaa'ibu keessa stiil sappoortii qaban si jedhan. Waraanni lixa Arsii naannoo shirkaa fi naannoo aanolee kana dhiyeenya kana qabate. Deeggarsa nuti goonu isa bira ga'ee dhuunfatee naannoo sammoo diinarraa hiikkatee hidhate. Waraanni naannoo Zuwaay socho'u diinarraa hiikkatee hidhateeti malee tumsi keenya isa bira ga'ee miti. Okay? Inni kun hundi anaanaan ta'u. Waraanni bilisummaa Oromoo deeggarsi isaanii waliigalaa godhamu ajajaa olaanaa isaanii bira kan ga'u qooda keessa qaban isaanis. Maallaqa birrii tokkoyyuu taanaani karaa ifa ta'eetiin wal qaqqabuu qaba akkanaan yaadutti jechuudha. Ka ammallee qabsaa jirruu fi kanadha beektaa. Qabeenya keenyatti seeraan fayyadamaa hin jirru jenneeti qabsaa jirra irratti wareegamaa jirra Oromiyaa irratti. Ammallee yoo kana keessa ammas shirri jira taanaan exactly fail ta'ee jira jechuudha qabsoon uummata Oromoo karaa obootiin gaggeeffamaa jiru. Maaliifi ka qabsaa jiran kan lixa qofatoo hin taane ka bahaa qofatoo hin taane akka waliigalaatti Oromiyaa bilisoomsuudhaaf qabsaa jirra waan ta'eedhaafi waanni ta'u waanni wareegamaas waanni argamu hundimtuu walqixa sheer ta'uu qaba. Ani isa kanarratti mormii tokko hin qabu. Garuu irratti otoo walii hin gallee jaal sanyiifaa quban qabanii yookiin immoo jaal gammachuu abbooyyeefaa quba hin qabanii kanarratti ani ammani otoo kun qabaatiin xiqqoo ishee ammallee ifa naa ta'an jiru beektaa. Kana isaan gadi ba'anii dubbachuu qabu jedhee yaada. Ilaal amma diinu maaltu ta'e? Kanaan dura diinagdee waraanni kun akka tumsamuuf warreen jiran diigamanii inni amma jijjiirame kun gaafa ijaaramu koreen shanan isaanii hin jira. Ajajaa olaanaa ittaanan hin jira. Diinagdeen jaal gammachuu abbooyyee kan beekame hin jira. Kana wariin mari'atanii tole jedhanii xumurataniiti sagalee takkaan nutti mallan. Warri har'a miyuutii godhadhu qasti. Warri har'a jara hiliiree akkasitti waraana kana deeggaru. Inni Arsii, inni Lixaa, inni Kaabaa, inni Kabbaa guutuun jala kan hiriiree isaan mari'atanii asirra geenyee asiin nu bira dhaabbadha waan jedhaniif. Sagalee takkaan waan as ba'aniif. Har'a immoo gaafa isaan namoota haaraa filanii jijjiiran yoo isaanii ta'e walii galanii hooggantoonni osoo waliin harcaasin walii galanii jijjiiranii odoo nutti as ba'anii ani bireen rakkoo takka hin qabu. Maaliif ani isaan biran jiru? Isaantu waliin waan baay'ee qooddachaa jira achitti sii galee. Kuni waan ta'eef qophiin tokko qophaa'ee namichi tanaan dura gabaasullee waa'ee oboo kana dubbatullee namicha akkanumaan 24 hours haasa'u tokko fidanii dhufan. Laalee ittuman dhiise. In ta'eefi mee walumaa galaniiti jedhee. Qophii sana irratti marrootu dubbate jecha lama moo sadiin dubbate viidiyoo sana odoo muree fide amma jechuudha. Akkamitti akkana ta'e. Caasaa diriiree kana keessa nuti kana sani nu ta'es nu taanes hin jenne. Akkuma tasaa miidiyaa irratti agarre waan ta'eef. Caasaa kana keessatti warroonni muuddaman jedhamu fuula isaanii hidhatanii fuula dhokfatanii Shawaan Oromoo dha'ee Amaara bar. Arsiin ilmaan Mililik Harargeen Sumaaleedha. Hangana jedhamee Jimmaa keessa Amaara angas dubbatan asirratti gadi ba'anii dhaabbadhu nan fitadha. Caasaan amma ijaaramee as gadi ba'e kuni caasaa kana fudhadhaa jedhee arrabsoo akkanaa si arrabsa. Heeraaf seera waraana keenya keessa naamusa akkana argineen beeknu nuti. Warreen tanaan dura turan waa'ee dhuunfa isaanii kan gadi ba'anii haasa'an dhorkadha. Seerichi seera cimaadha. Amma immoo warri kun seera akkanaa isaa nutti fidan. Tole callifne itti dhiifne numan laalaa jiraane gama kan kootiin. Isin galee tole gandummaadhaa maarreedhaa wanti jedhamu siin jira. Osoo gandummaa ta'e nuti caasaan kun gaafa nurraa fottoqee achi bahu gammaduu qabna ture. Nurraa deemanii nuti daandii kaleessatti irra deemnaa
baga nurraa jettanii jechuu qabnaayyuu kasi. Garuu qabsaa'onni Oromoo jaallan hooggantoonni bahaadhiyaa kaaba kibbaa wal harcaasanii dhufan. Namni tokko keessa hin jiru. Gabaasanii miidiyaa biyyoolessaa irra jiru kan waraana bilisummaa Oromoo kan naannoo biraa hangas mara quba qaba. Dheengadda injifannoo Zuwaayitti godhame maaliif hin dubbanneerra? Waraanni bilisummaa Oromoo innaa aanolee lafa haaraa dhuunfatu maan dubbanneerra? Maan gabaasne? Fiichee innaa waraanni qabatu maan gabaasne? Rakkoo achi keessa jiru ifaaf bilisaa walitti himnaa jechuudha. Dhugaa dubbachuun firooman kuttu waan ta'eef. Kanaaf as keessa ammoo kanan ani haasa'uuf dhaqee akka isaan lubbuu takkitti isin kennine malee guyyaa takka isaan biraa hafee hin beeku. Gama dhuunfatiin, gama uummata waliin, ijoollee waliin ta'uudhaan hundinuu gahee mataasaa isa keessaa qaba. Isin galee kanaaf har'a immoo hooggantoonni asirratti daandii haaraa jedhanii dhufan kun Oromoo amantiif kutaan kana Oromummaa irraa fuudhaa, kaan Oromoo gochaa warra arrabsan kana waliin nuti walitti hidhatan qabnu daandii tokko irras hin deemnu hanga hooggantoonni tokko ta'anii dhufanii sagalee isaanii nu dhageessisanitti marii fuuldura keenya hin jira achirratti hanga ilaallutti daandii isaan fidan kana hin fudhannu mirga keenya. Bara kana namuu fidee dhufee kottu sittan fe'a namni nun jedhu hin jiru. So isa kanaadha. Jaalmarroon dhuguma hooggantoota waliin mari'atee dhufe. Achirratti hirmaataan ture. Yeroo darbe walitti bu'iinsa waggaa lamaatiin dura, waggaa sadiin dura dubbadde baay'isawwe. Gaafa rakkoosu furamu yeroo darbe tokko ta'anii dhufan. Jaalmarroon jira, jaalsanyiin jira, jaalgammachuu abbooyyee jira. Jaallawwan waliin ta'anii dhufan. Maaliif rakkoo isaanii san waan furaniif? Saniin dura waliin argitanii beektanii? Inna isaan haasa'an. Hin argine beektan. Kanaaf gaafa kun isinitti himamu sababa jaallawwan hooggantoota waliigaluu didanii kana lubbuun ilmaan Oromoo kan diinarratti wareegamuu qabdu isaan harkatti wareegamtii jechuudha. Kana sirriitti quba qabaadhaa hundi keessan. So kanan siniin jechaa jiraani. Sirrii madha. Exactly waan gaariidha. Exactly waan dubbatamuu qabu kaastee gaaffii sirriidha kuni. Maaliifi ijoolleen hiyyeessaa, ijoolleen barumsa hin quufne yookiin jireenyi itti hadhaa'e dhaqanii aarsaa hin taane kaffaluu hin qaban sirriima exactlyidha kuni waanuma gaaffii qabudha. Ani akkuma siin jedhee gadi baasanii karaa itti gaaffii dhiyeessuu danda'an sana dhiyeeffatanii gaaffiin kun ammallee wal harcaasanii dhufan taanaani maaliif meezoo tokko yoo taatu maaf deeggara maree akkas taanaan qabsoon uummata Oromoo dhaabbateera waan ta'eedhaaf dhaabuudha. Karaa biraa qabsoo karaatti adeemuu qabu karaa sana jijjiirrachuudha jechuudha. Innaa ani akka kootti gaaffii qaama hooggantoota WBO sanaatiif dhiyeessumuu qabu dhiyeessanii akka kanattidha kana yaadu egaa nuyi biyya keessa waa jirruu fi waa baay'ee akkatti dubbannu jira miti. Kanaafidha innaa dhiyeessanii fi yoo dhuguma wal harcaasaniiru taanaani wal harcaasan dhiyeessin ilaal fakkeenyaaf Jaalashee Aboobanaa Jaalsaamiyaa utubdoota diiyaaspooraa dinagdee biyya alaa jiranidha jaallawwan kun lamaan. Quban qaban hojii kana isaan. Akka isaan quban qabnetti sabbar zeenaa jedhi miidiyaa irratti nu waliin dhagaan quban qaban maaliif? Waggaa meeqamu guutuu itti dhama'anii, itti arrafamanii, itti xiqqeeffamanii galanni isaanii shitana maali? Yaa akkas taanaan amma kaa'unuu of eeggachuu qabnu adhaamsa tokkitti qofa adhaamsa dheetanii dhaabaa. Akkas yeroo ta'ee rakkina amma isaan keessatti dhaabbate kana gara gandaatti fiduu hin qabnu miidiyaa kanarratti kanan isiniin jechuu barbaadu. Gandatti yeroo finnu uummata warra hiyyeessa warra homaan beekne miskiina kanatu dhumaa jira waan ta'eedhaa fi gandatti ta'u maxxansiin rakkina isaanii isaan achitti furatanii garuu ganda akka abaluutu akkana godhe ganda abaluutu akkana godhe warri jedhan Arsii bahaa warra bahaa lixaa fi hundumtu jechuudha Wallagga Baalee Arsii warreen akka kanaa kuni ganda kanatti fidanii akkana gochuu hin qabani. Rakkina nama dhuunfaatii fuudhanii uummatatti maxxansuu hin qaban jedhee yaada. Kanarratti beeri atilleen sagalee guddaa warri qabdan kun irratti hojjechuu qabdan jechuudha. Kana akka dhaabaniif bakka uummata Oromoo adda qoqqooduu hin qabnu
Rakkina achi keessa jiru ofiisaanii haa fudhatanii. Yoo furuu hin dandeenye garuu uummatatti gadi fiduu hin qabnu. Uummanni fala mataasaa haa falatu. Yoo garbummaan nu hawwatte itti hawwattaneetu akkuma kana dura yeroo booda firraatee fonqolchuu hin danda'a. Uummanni kan wajjiniin jiraatu. Namoonni dhuunfaa har'a jiru nuyi boru hin darbina. Warri paartiin amma jira borullee diigamuu danda'u. Garuu uummanni Oromoo waliin jiraata. Kanaatiifuu adeemsa kana haa sirreeffannuun jedha galatooma. Ulfaadhatillee beerii kiyyaa galatooma dhugaa jabduu keenya. Beerii ulfaadhu mee gatiin bu'aa namaaf carraa kennita. Takkaan xumuradhee uummata akka dubbadhee bu'aa dhiifama. Jabaadha laal gaafii waan isin fakkaatu Oromoo fi Oromiyaaf qabsaa mirga dubbachuu mirga kan itti qabsaa Oromoon kanuma waan barbaadan gaafadha karaa isin fakkaateen deeggara garuu waan takka qofa godha wanni godhuu qabdan jaallan qunnamtan warra gargaaruu turtan karaa itti gargaartaniif wanni gootan kun sirriidha isin quba qabdan moo harcaafamtanii jirtan moo tokkummaa waan kana gootan jaati gaafadha ilmaan Oromoo bakka adda addaa irra jiran gaafanneen hin jedha bakka 15 ji'aaf deema laal. Gaafa miidiyaa irratti waan kana argu Eega gaafatan